Akkam jirtu maatiiwwan Abdii Akaadaamii Dhaabasaan jedhama. Keemistirii kutaa 11ffaa boqonnaa lammaffaa waa'ee keemikaal boondiingii waliin ilaalla. Viidiyoo keenya irraa keessatti paartii 7 jechuun poolaar and non-polar covalent molecules akkasumas properties of covalent compounds waliin ilaalla. So dhuma barnoota keenya irraa keessatti mean that at the end of this section you will be able to distinguish between polar and non-polar covalent molecules. Covalent molecule keessatti non-polarii fi polarii maali kan jedhu gabaabumatti hubatamuu qaba jechaadha. Akkasumas you will be able to describe the properties of covalent molecules. Covalent moleculoonni property akkamii qabaatu kan jedhu waliin dhuma haasaa keenya irratti kan hubattan ta'uu qaba jechaadha. So when we start dealing about non-polar covalent bond, egaa compoundiin tokko yookaan molecuuliin tokko covalentidhaan erga uumameeti. Covalent bondiidhaan erga uumameeti booda compoundiin sun yookaan molecuuliin sun polariidha yookaan non-polariidha gaafa jennu maal jechaadha. Qabxii kana kaafna jechaadha. So let us now start from non-polar covalent bond. Okay, molecuuliin tokko takka if it is formed once by covalent bond, what does it mean that compound is polar and that compound is non-polar? Compoundin sun polariidha yookaan non-polaridha gaafa jennu maali garaagarummaan isaanii qabxii jedhu kaafna jechaadha. So mee non-polarity irraa kaanee haa ilaallu. Non-polar covalent bond. So non-polar covalent bond is a bond in which bonding electrons are shared equally between the two atoms. Jechuuni amma egaa covalent molecuuliin gaafa uumamu atomoonni lama walitti dhufanii electron share waliin godhachuudhaan uumamaa jira covalent bondiin. As keessatti atomoonni walitti dhufanii molecuulii uuman sun lamaan maybe electronii kana walqixaa share godhachuu danda'u jechuun walqixaa attract gochuu danda'u. Yookaan immoo inni tokko isa tokkorra caalee lamaan ishee ofitti attract gochuu danda'a. San keessatti non-polar covalent bond gaafa jennu maal jechuudha? Non-polar covalent bond is a bond in which electrons are shared equally between the two atoms. Electroniin gidduu kanatti share taatee molecular system the bonding electroniin kun if equally shared between the two atoms. Gara kanattis equally attract taate yoo taate equally share taate yoo taate bondii akka kanaatiin non-polar covalent bondii jennaan. So kana keessa maaltu hin jiru inni tokkorra caalee ofitti harkisuu hin jiru jechuudha. Kunis gara ofitti harkisti, kunis gara ofitti harkisti. Electroniin kun gara tokkootti carraan caala harkifamuu isheetii hin jiru yoo ta'e. Bondii akka kanaatiin non-polar covalent bondii jennaan. Kana keessatti when the atoms are alike atomoonni molecuulii san uuman wal fakkaatoo gaafa ta'an. Fakkeenyaaf chlorine molecuulii kana keessatti chlorine tokkoon ishee ala shirraa meeqa qabdi? 7 qabdi. Balance electronii jira 1 2 3 4 5 6 7 qabdi. Meeqa ta'uu barbaaddi? 8 ta'uu barbaaddi. Again chlorine isheen lamaffaan kunis akkasuma meeqa qabdi? 7 qabdi. 1 2 3 4 5 6 7 qabdi. Lamaanuu 8 godhachuu barbaada. Kanaaf 8 godhachuudhaaf electronii kana lamaan waliin share godhatu jechaadha. Octet isaanii guuttachuudhaaf. Now these electrons attract toward both chlorine equally. Electron share taate kun egaa lamaan shiyyuu gara kanattis equally attracted taate. Such bond known as non-polar covalent bond jennaan. Kana keessatti the bonding electrons are shared equally. Bonding electroniin bondii uumuudhaaf jidduu isaaniitti share taate kun egaa equally share taate. Inni tokkorra caalee attract hin ta'u equally attract godhu yoo taate bondii akka kanaatiin non-polar covalent bondii jennaan. Misa lammaffaatti immoo haa dhufu. Polar covalent bondiitti immoo haa dhufu. Polar covalent bond. Polar covalent bondiin immoo faallaa non-polar covalent bondiidhaaf express goonedha. It is a bond in which bonding electrons are shared unequally. Electroniin jidduu sanatti share taate sun kana jechuun AB atomiit walitti dhufee AB molecuulii uume yoo ta'e
heavy molecular uume yoo taate as keessatti elektirooniin A fi B jidduutti share taatee boondii uumte kun elektirooniin A fi B jidduutti share taatee boondii uumte kuni if is attract more toward one atom. Gara tokkotti caala harkifamti yoo taate elektirooniin share taatee jidduu isaan jirtu kun gara fakkeenyaaf mi'aa jennuuti gara B'tti caala harkifamti yoo taate bondii akka kanaatiin polar covalent bond jenna. So it is a bond in which the bonding electrons shared unequally wal qixa miti jechuudha gashin equally miti kan isheen share taate gara tokkotti caala attract taate jechuudha. Mean that the shared electrons attract more to the more electronegative atoms. Garamitti immoo caala attract taate yoo jenne gara isa caala electronegative ta'etti. Electronegative jechuun maali? It is the ability to attract the shared electron toward itself than the other jechaadha. Kanaaf gara isa kamitti caala attract taate electron share taate yoo jenne gara isa ateemii isa gara more electronegative ta'etti caala harkifamti. Electronegative jechuun immoo maal jechuudha? Electroniin molecular tokko keessatti sharing of the electron and bonding gaafa uumamu jidduu sanatti electronii inni tokko isa tokko caalaa ofitti harkisuu danda'u kun electronegativity jennaan. Kanaafuu inni tokko maaliif tokko caalaa ofitti harkisuu yoo jennee fi electronegativity isa biraarra caalee waan qabuuf jecha. So polaarummaan kun kana jechuun inni tokko caalaa ofitti harkisuu kun maalirraa dhufe yoo jenne it is caused by electronegativity difference. Electronegativity garaagarummaa electronegativity waan qabaniif. Kaasni irra maal jennirra jennuuti ateemonni kun lamaan dhufanii waliin elektiroonii kana share godhataniiru yoo ta'e electronegativity dha gaafa jennu maal jechuudha? Yoo elektiroonii share taate kana assume haa jennuuti biin A caala ofitti attract godha yoo ta'e dandeettii kana maal jennaani electronegativity jennaan. Kanaafuu electronegativity is the ability of the atoms in a molecule to attract the shared electrons toward itself than the other jechaadha. Kanaafuu polaritiin kun egaa maaliif dhufe? Elektirooniin unequally share ta'uun kun wal qixa share ta'uu dhabuun kun eessarraa dhufe yoo jenne ateemota walitti dhufanii boondii uuman sana lamaan jidduu garaagarummaa maalii waan jiruuf garaagarummaan electronegativity waan jiruufidha jechaadha. So this leads a molecule to possess partially positive ends. Kun immoo moleculiin sun akka inni maal qabaatudha as makes that molecules can have the partially positive end and partially negative end akka isaan qabaatan godhacha. Which is known as a dipole. Inni tokko si tokko irra caalee ofitti harkisuun kun sababii electronegativity jenneerra. Inni tokko immoo si tokko irra caalee ofitti harkisuun kun inni tokko wal qixa attract gochuu dhabuun kun immoo akka maaltu jiraatu godhachuudha. At least that a molecule possesses the partial positive end. Ateemii achi keessa jiru keessa inni tokko partial positive end akka qabaatu. Inni biraan immoo partial negative end akka inni qabaatu godha. This having both partial positivity and partial negativity is collectively called the dipole jennaan. Moleculiin tokko akka kanatti garaagarummaa electronegativity qabaachuu irra kan kaasa. Partial positive end fi partial negative end yoo qabaate dipole qabaa jennee ni kaasna. Miisa kanas general concept kanatti kaa ilaalu. For a bipolar molecule mi'aa jennuuti moleculiin tokko ateem A fi ateem B irraa uumamee polariidha jennume. For a bipolar molecule A ateem A fi B ateem irraati moleculiin sun uumamee in which B is more electronegative than A. Kana keessatti B more electronegative jedha yoo ta'e kana jechuun electron share taate kana B is more electronegative jechuun maal jechuudha? Electron share taate kana B irra caala gara ofitti attract godha jechaadha. Yoo ta'e polarity isaa immoo akkamitti indicate godha? Its polarity indicated or shown as putting the partial positive end on A and partial negative end on B. Kanaafuu maal goona? Jennerra jalqaba irratti maal jennerra? B'n partially negative end kan inni qabaate maal ta'eefi ejaa electronegativity guddaa qabu. Kana jechuun partial negative B irra keenya jechuun maal jechuudha? Electroniin A fi B jidduutti share taate kun caala gara B'tti attract taati jecha. Kanaafuu the polarity
shown by putting partial negative end on B and the partial positivity end placed on A. A irra partial positive end keenya, B irra immoo partial negative end keenya. Kana jechuun maal jechuudha? Elektirooniin A fi B jidduutti share taate kun caala gara B'tti attract taati jechuu keenyadha. Kanaafuu molecuuliin tokko akka kanatti daayipoolii yoo qabaate. Daayipoolii jechuun partial negative fi partial positive yoo qabaate. Partial positive fi partial negative mallaatti dhufa jenneerra. Atiimiin sun inni tokko isa tokkorra caalu elektiroonii share taate gara ofiitti attract gochuudhaati dhufaa jenneerra. Kanaaf haala kanaan indicate gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf asirraa maal hubanna? Polarity keessatti partial positivein eenyurra kaama? Isa less electronegative irra kaama. Partial negative immoo isa more electropositive irra kaayama jechuudha. So this polarity can also be shown using crossed arrow. Akkuma partial positive fi partial negative dhaan fayyadamnee ibsinu akkasumas polarity kana maaltti fayyadamnee ibsinu jechuudha. Crossed arrow tti fayyadamnee crossed arrow jechuun immoo ishee kanadha. Crossed arrow jechuun immoo ishee kanadha. Crossed arrow kanatti fayyadamnee polarity agarsiisuu dandeenya. Akkamitti? By placing the crossed tail on A and pointing the head toward the B, in which B is what? More electronegative. Crossed tail keenya eenyurra keenya isa less electronegative ta'e irra keenya. Head immoo gara eenyutti pointiiwwan yookiis immoo gara eenyutti garagalchina isa more electronegative ta'e irra keenya jechaadha. Kanaaf kana keessatti maal jechuudha? Akka kanatti gaafa AB molecuulii irraati crossed tail kana gaafa keenyu maal jechuudha? Tailiin kun yookiis immoo crossed tailiin kun maal agarsiisni? A is less electronegative jechuudha. When the head is pointed toward the B, kun immoo B is more electronegative than A jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha tootaali? Elektirooniin A fi B jidduutti share taate kun more attract toward the B jechuudha. Gara B'tti caala attract taati jechuudha. Kanaaf molecuuliin egaa akka kanatti elektirooniin jidduu isaan jirtu equally share hin taane gara tokkotti caala harkifamtu boondii akka kanatti uume maal jennaani? Polar boondii jennaan. Fakkeenyaaf isa AB jennee bakka buufne kana mee bakka A'ti hydrogenii yoo qaba jechuun less electronegative kan ta'e relative to what? Relative fluorine. Fluorine fi hydrogenii wal bira qabne yoo ilaalle fluorine is more electronegative than hydrogen. Kanaaf fluorine maal qabaatti jechuudha? Partial negative qabaatti jechaadha. Hydrogen immoo relative to the fluorine more electronegative osoo hin ta'in less electronegative jechuudha relative to the fluorine. Kanaaf maal qabaata? Partial positive qabaata jechaadha. Kanaafuu elektirooniin fluorinii fi hydrogenii gidduutti share taate kun more gara eenyutti attract taate jechuudha? Gara fluoriniitti attract taate jechuudha. Kanaafuu hydrogen fluoridein kun polar moleculeidha jechaadha. Maaliif? Molecuuliin kun daayipoolii qabaateera waan ta'eef daayipoolii jechuun keenya partial positive fi partial negative itti separate ta'uu danda'eera waan ta'eef. Okay, mee gara qabxii keenya isa taanutti jechuun akkamiin polarity molecuulii tokko ibsuu dandeenya asitti immoo haa dhufnu. Which is about dipole moments. Dipole momentiin saayinii kanaan bakka buuti. Kanaafuu polarity ibsuu keessatti dipole moment jechuun maali? The quantity of polarity of a covalent bond for a diatomic molecule expressed in terms of dipole moments. Kanaafuu quantitiin polarity molecule tokko how much it is polar isa jedhu quantitatively how much a molecule is polar isa jedhu quantitatively maaliin ibsina? Dipole moment itti fayyadamnee ibsina jechuudha. Kanaafuu dipole moment is a measure of polarity of a covalent bond jechaadha. Kana jechuun polarity molecule tokko how much it is polar kan jedhu quantitatively dipole moment ittiin ibsina jechaadha. Kanaaf maal jennee dipole moment is the measure of polarity of a covalent bond kan jenneef kanaaf. So it is a vector sum of measure of polarity of a covalent bond. Naaf dipole momentiin kun quantitatively maal ibsuuf nu fayyada jechuudha? How much a given molecule is polar qabdi jedhu ibsuuf nu fayyada jechaadha. Kana keessatti the dipole moment is equal to the charge at every side of that molecule times the distance between the two charges jennee haala kanaan indicate gochuu dandeenya jechaadha. Kana jechuun fakkeenyaaf yoo ilaalle dipole moment is equal to the charge at every side times the distance between the two charges gaafa jennu maal jechuudha? Fakkeenyaaf haa jennuuti hydrogenii fi
Fluoriinii gidduutti boondii uumamtee dipole moment ishee express goona yoo ta'e fakkeenyaaf hydrogen maal qabaata jenneerra? Partial positive qabaata jenneerra. Fluoriiniin partial negative qabaata jenneerra. Kanaafuu chargiin asii qabnuu fi asii qabnu immagnitude wal qixxeedha. Which is partial negative one on fluorine and partial positive one on hydrogen. Kanaafuu hammi partial positive hydrogen irra jiruutii fi hammi partial negative fluorine irra jiru immagnitude it is equal. Maaliin garaagari malee saayiniidhaan malee. Fluorine irraati partial negative qabna. Hydrogen irraati partial positive qabna. Kanaafuu kana keessatti dipole moment keenya egaa haala kanaan gaafa ibsinu in which this side or this symbol represents the magnitude of the charge at either end of the dipole. Charge at every end or at either side of the end gaafa jennu maaliif chargiin at partial negative fi at partial positive irra jiru magnitude wal qixxeedha waan ta'eef yookaan kanas jiru fudhachuu dandeenya yookaan kanas jiru fudhachuu dandeenya magnitude wal qixxeedha waan ta'eef and times the distance that separates the charge. Baay'isuu distaansii chargii sana lamaan jidduu jiru. Chargiin sun eenyuuni? Partial positive fi partial negative kana jechuun ishee kana lamaan jidduu distaansii jirtu jechuudha. Partial positive kanaa fi partial negative kana jidduu distaansii jirtu bakka nu buute jechuudha. Maaltu diinkuun. Kanaafuu isheen kun maal bakka nu buuti? Charge at either end of the dipole moment. Yookaan chargii hydrogen irra jiru yookaan chargii fluorine jiru. Tokkuma isaa jechaadha. Maaliif kan faqqanni keessaa filachuu dandeenya yoo jenne magnitudeedhaan wal qixxeedha waan ta'aniif. Kanaaf dipole momentii keenya haala kanaan express goona. Maal ibsuudhaaf? Polarity molecule tokko indicate gochuudhaaf. Kanaafuu the quantity of polarity of a covalent molecule expressed in terms of dipole moments kan jenne haala kanaan express gochuu dandeenya jechaadha. Gara unit isaatti immoo gaafa the SI unit of dipole moment is Coulomb metriidhaan express goona jecha. Also it can be expressed in the non-SI units. Non-SI unitidhaan illee express gochuu dandeenya. Which one is debye? Unitiin non-SI unit ta'e kan biraan immoo debyeedha jechuudha. Kanaafuu as keessatti maaliin ibsamuu dandeessu jechuudha. Dipole momentiin SI unitii yoo fudhanne Coulomb metriidhaan ibsamti. Unitiin biraan non-SI unit kan taate immoo eenyudha jechuudha. Debyeetiin ibsamti jechuudha. In which one debye is equal to this much 3.3356 times 10 to the power of minus 30 Coulomb metrii faana wal qixxeedha jechaadha. Kanaafuu haala kanaan polarity molecule tokko express gochuu dandeenya jechaadha. So moleculiin tokko immoo polariidha yookaan non polaridha kan jennee quantitatively immoo gaafa express gaafa goonu a very polar molecule is the one with large dipole moments. Maaliif? Dipole momentii keenya egaa haala kanaan calculate goonee binnee moleculii tokkoof dipole momentiin isaa large value arganneera yoo ta'e that molecule is polaridha jechaadha. Kanaafuu a very polar molecule is the one with a large dipole moment. Large dipole momentii guddaa kan qabu. Dipole momentii molecule tokko akkanatti calculate goonee binnee dipole momentii guddaa qaba yoo ta'e that molecule is very polar jechaadha. Moleculiin sun baay'ee polaridha jechaadha. Yommuu dipole moment keenya haala kanaan calculate goonee finne 0 yoo dhufeemu a non-polar molecule will have a 0 dipole moment. Moleculiin tokko non-polaridha yoo ta'e dipole momentiin isaa calculate ta'ee gaafa dhufu 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu a non-polar molecule will have a 0 dipole moment. Dipole momentii diatomic molecule haala kana yoo express goone what for polyatomic molecule? Polyatomic molecule akkamiin express goone? For polyatomic molecules the dipole moments depend on their geometry of the molecule. Dipole momentiin polyatomic molecule ammoo yoo ta'an polyatomic molecule gaafa jennu moleculiin sun ateemii lamarraatii ol yoo ta'e ateemiin of keessaatti qabu lamaatii ol yoo ta'e. Ateemii lama qofarraa ijaaramte yoo ta'e diatomic molecule jennaan. Moleculiin sun immoo ateemii lamaatii ol 3-4 isaa ol qaba yoo ta'e polyatomic molecule jennaan. Polyatomic moleculeedhaaf immoo dipole moment isaanii yookiin polarity isaanii maaltu murteessa jedhuudhaaf immoo the dipole moments
depend on their geometry. Geometry isaan irratti dependidha. Geometry of the molecule jechuun maali? Geometry of the molecule gaafa jennu three-dimensional arrangement of molecules using Lewis structure jechuudha. Lewis structure itti fayyadamnee three-dimensionally shape molecule sanaa Lewis structure ittiin draw gaafa goonu jechaadha. Geometry yookiis shape molecule sanaa gaafa jennu. Three-dimensional gaafa jennu x-axis, y-axis, z-axis irratti Lewis structure molecule tokko gaafa draw gaafa goonu maal isaa arganna? Geometry yookiin immoo shape molecule sanaa arganna. Kanaafuu shape molecule sun qabaachuu danda'u dipole momentii yookaan polarity molecule sanaa determine gochuu danda'a jechuudha. Which determines whether that molecule is polar or non-polar. Molecule sun polarii akka ta'u yookaan polarity akka ta'u maal isaatu murteessa? Geometry yookaan immoo shape isaatu murteessa. Geometry yookaan shape isa jennu maal jennirraa jalqaba kaasnirraa the three-dimensional arrangements of atoms of a molecule using Lewis structure jenna. Lewis structure itti fayyadamne molecule tokko keessa atomota jiran three-dimensionally arrange gaafa goonu shape molecule sanaa nuti argannu jechuudha. Geometry isa jechuudha. Shape yookiis immoo geometry kunis immoo polaarummaa yookiis immoo dipole momentii molecule sanaa determine godha jechaadha. San keessatti if the dipole moments of that molecule become zero or non-zero arrange goone gaafa kaanu jechaadha. Kanaafuu if the bond moments are equal in magnitude bond momentiin isaa yookiis immoo dipole momentiin isaa in magnitude equal yoo ta'e but opposite in direction yoo ta'e they will be cancel each other. That makes that molecule non-polar. Kanaafuu mee fakkeenya kana naa ilaallu. Carbon dioxide fakkeenya kana mee yaa ilaallu. Fakkeenya kanaan carbon dioxide yaa ilaallu. Carbon dioxide gaafa geometry isaa gaafa kaasnu it becomes what? The linearita. Three-dimensional arrangement yookiis immoo moleculoota molecule carbon dioxide kana atomota isaa gaafa arrange gaafa goonu maal isaa ta'a? Geometry isaa ta'a yookiis immoo shape isaa ta'a jechaadha. Shapeen kun maali? Linearidha jechaadha. Kana keessatti polaritiin jira mi'a ilaallu. Polarity ilaaluudhaaf atomota bonded ta'an jidduu electronegativity difference jira isin ilaalla. Kanaaf kaarbeenii fi oksijiinii gaafa ilaallu electronegativity guddaa qabaatu. Electronegativity difference garaagarummaa ni qabaatu. Maaliif oksijiinii fi kaarbeenii gaafa ilaallu oksijiinii is more electronegative than the carbene jechuudha. Kanaafuu elektirooniin caala gara eenyuutti attract taate jechuudha. Gara oksijiiniitti caala attract taate jechuudha. Maaliif oksijiiniin kaarbeenii caala more electronegative waan ta'eef. Kanaafuu harkisti guddaan gara kamitti jechuudha? Gara oksijiinii kanaatti jechuudha. Kanaafuu oksijiiniin maal ta'aa dhufti? Partial negative ta'aa dhufti jechaadha. Harkisti gara kanatti jira to this side. To this side. Akkasumas oksijiinii kanaa fi kaarbeenii kana gidduutti yoo ilaalle again elektirooniin kaarbeenii fi oksijiiniitti share taate kun more gara oksijiinii kanaatti attract taate jechaadha. Kanaafuu oxygen become partial negative and as well carbon become partial positive kan jechuun elektirooniin kaarbeenii fi oksijiin gidduutti share taate kun caala gara oksijiiniitti attract taate. Kanaafuu boondii kanas yoo ilaalle polaritiin jira eeyyee polaritiin jira. Garuu immoo polaritii waliigalaa immoo akkamitti argama? Polaritii waliigalaa immoo that is the sum of the whole dipole momentidha jechaadha. Dipole momentii as jiru hundumaa yoo walitti ilaanne maal arganna? The net dipole moment or the resultant dipole momentii arganna jechaadha. The resultant dipole momentii keenya yookiin the net dipole momentii keenya tokko as keessa jiru dipole moment as keessa jiru walitti ilaanee the total arganna jechaadha. Akkas gaafa godhuka. Total dipole momentii gaafa baasnu tokkoon isaa gaafa walitti ilaanu here if the bond moments are equal in magnitude hamma walqixxeedha yoo ta'an but opposite in direction yoo ta'an look it direction immoo garaagara yoo ta'an mee fakkeenyaaf kana ilaalu dipole momentiin kun kaarbeenii fi oksijiinii gidduutti kan uumame harkisti kun gara eenyuutti jira gara oksijiiniitti jira akkasuma ishee kana yoo ilaalle bondii kana yoo ilaalle dipole momentii as jiru kana yoo ilaalle gara eenyuutti harkifama gara oksijiiniitti harkifama kanaaf dipole momentiin yookiis immoo harkisti elektiroonii kanaa kaarbeenii fi oksijiinii jidduu jiru gara oksijiiniitti jennirra kan ishee kanaas gara oksijiiniitti jennirra
harkisni kun garuu to one direction miti, to opposite direction. Look it, asinis carbon oxygen jidduudha, asinis oxygen fi carbon jidduudha. Kanaafuu the dipole moment is equal in magnitude, hamma wal qixxeedha. But they are opposite in direction, kallattii garaa garaatti. Isheen kun akka gara kanatti harkifamti, isheen kun gara kanatti harkifamti jedhu. Kanaafuu they will cancel each other and the net dipole moment will be zero. Dipole moment waliigalaa zero ta'a jechuudha. Dipole moment waliigalaa immoo zero dha taanaan molekiiliin sun maal jechuudha? Non-polariidha jechaadha. Kanaaf kaarboon daayoksayidii kanarratti yoo fudhanne boondiin as keessa jiru yoo ilaalle poolariidha, eeyyee poolariidha. Molekiilii waliigalaa kun immoo yoo ilaalle poolariidha, lakkii poolarii miti, non-polari. Maaliif? Each dipole moment gaafa samaaf gaafa buunu equal in magnitude opposite in direction waan ta'eef maal wal godheera? Cancel wal godheera waan ta'eef the net dipole momentiin, the net polaritiin zero ta'ee jechaadha. Kanaaf molekiiliin kun non-polarii ta'a jechaadha. Qabxii keenya biraatti immoo gaafa dhufnu properties of covalent compound ilaalla. So, compoundiin tokko covalent bondiidhaan uumameera yoo ta'e, compoundiin sun property akkamii of keessaatti qabaata? Inni jalqaba due to their weak intermolecular force. Kana jechuun compoundoonni covalentiitiin uumaman relative to ionic yoo ilaalle intermolecular force isaanii weakiidha. Weakiidha gaafa jennu relatively ni fanalaa jirra, ionic fanalaa jirra waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu due to their weak intermolecular force many covalent compounds are liquid, gas, at room temperature. Bal'inaanii akkas gaafa jennu hundi isaanii liquidii fi gaasii qofa jechuu keenya ta'e majoritiin isaanii liquidii fi gaasii keessatti argamu jechaadha. Kunis maalii fi weak intermolecular force waan qabaniif jechaadha. At room temperature they exist as liquid or gaseous states. But some of the covalent molecules like iodine are solid. Muraasa isaanii immoo eenyuuf iodine kanneen akka solid moleculeidhaan kan jiraatan kanneen akka iodine yoo ilaalle muraasa isaanii in the form of solid jiraachuu ni danda'u jechuudha. Even though majority of them are exist in liquid or solid. Harki caalaan isaanii liquidii fi gaasii keessatti argaman malee muraasa isaanii kan solid ta'anis jiru jechuudha, like that of the iodine. Unlike melted ionic compounds, liquid covalent compound do not conduct electricity. Remember, unlike ionic compound, akka ionic compound osoo hin ta'ini liquid isaanii keessatti covalent compound electricity conduct gochuu hin danda'an. Look, yeroo darbe viidiyoo keenya darbe keessatti ionic compound property isaanii gaafa ilaallu ionic compound can conduct electricity in molten state jennee. Molten state gaafa jennu karaa biraa maal jedhaa? Baqee gaafa jiru jechuudha. Baqee gaafa jiru immoo karaa biraa maal jennu? In liquid state jechuu keenya. Kanaafuu ionic compoundiin allama electricity conduct gochuu danda'u. Innis in aqueous solution gaafa bishaan keessa dissolve ta'anii fi akkasumas eeguutti melted ta'anii jiran baqanii gaafa jiran jechuun indirect liquid state keessa gaafa jiran jechuu keenya. Kanaafuu akka ionic compounditti yeroo liquid formitiin jiran akkasumas aqueous solution keessatti yoo ta'e maal gochuu hin danda'ani? Electricity conduct gochuu hin danda'ani jechuudha. Maaliif jennaan free movable ioniin qabaata waan ta'aniif. Inni biraan covalent compounds are molecule substance in the form of molecule jiraatu jechuun akka ioniceetti gara positive ioniin mijaatti gara cation fi gara anioniitti dissociate ta'uu hin danda'an. Bifa maaliin jiraatu ishee xiqqoo ishee yoo fudhanne jechaadha. The fundamental unit ishee yoo fudhanne in the form of maalii jiraatti? In the form of molecule jiraatti malee gara cation fi anioniitti dissociate ta'uu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf they are molecular substance kan jennuuf kanaaf jechaadha. So, most covalent compounds are soluble in nonpolar solvents. Eenyu keessatti immoo bulbulamu? Soluble jechuun bulbulamudha waan ta'eef. Eenyu keessatti immoo bulbulamu yoo jenne majority isaanii nonpolar solvent keessatti bulbulamu. Nonpolar solvent kan jedhamu eenyu fa'aati? Like that of the benzene, like that of carbon tetrachloride, like that of ether. Isaan kana yoo ilaalle nonpolar solvent. Solvent akkasuma bulbultoota warreen nonpolar jennu. Kanaafuu most covalent compound yoo ilaalle eenyu keessatti bulbulamu yoo jenne nonpolar
solventii keessatti bulbulamu jechaadha. Non-polar solventii keessatti soluble ta'u jechaadha. And insoluble in water. Water keessatti immoo insoluble. Akkas gaawwan hunda isaanii jechaa most harki caalli isaanii jechaatiin jira. Fakkeenyaaf yoo ilaalle hydrogen chloride yoo fudhanne covalent compoundidha. Water keessatti maal ta'uu dandeessi? Water keessatti dissolve ta'uu dandeessi. Kanaafuu covalent compoundii water keessatti soluble ta'uu danda'an keessaatii akka fakkeenyaatti hydrogen chloride fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu harki caalli isaanii non-polarii keessatti dissolve haa ta'an iyyuu malee kan polar solventii keessattis soluble ta'uu danda'an akkasumas dissolve ta'uu danda'an jiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti hydrogen chloride yoo fudhanne. Kanaafuu hunda isaanii ta'uu danda'e most harki caalli isaanii jechaatiin jira jechuudha. So they have low melting point and boiling points. Melting point isaanii fi boiling point isaanis yoo ilaalle relative to ionic bond yoo ilaalle relative to ionic compound yoo ilaalle low melting points and boiling point qabaatu jiru. Maaliif kana ta'e immoo yoo jenne weak internal force waan qabaniif. Eenyu faan haasaa jira relatively ionic bond faan ilaalaatiin jira jechaadha. So they have low melting points and boiling points relative to ionic bond. Kunis kan ta'eef intermolecular force weak taati waan qabaniif. Inni biraan non-polar covalent compounds are non-electrolytes because they do not conduct electricity. May electrolyte jechuun maali? Electrolyte means any species that can transmit electric current when dissolved in water jechaadha. Kanaaf electrolyte yoo kaasne yoo ilaalle wanta gaafa bishaan keessatti dissolve ta'e ayinii qabaachuudhaan electricity transmit gochuu danda'u jechaadha. Kanaafuu non-electrolyte gaafa jennu jarreen kun kanaafuu bishaan keessatti gaafa dissolve ta'anii ayinii uumuudhaan electricity conduct gochuu hin danda'an jechaadha. Kanaafuu non-polar covalent compounds are non-electrolytes because they do not conduct electricity. Kanarraa kana fakkaata. Qabxii keenyaan itti aanu keessatti jechuun part 8 keessatti molecular geometry kan waliin ilaallu ta'a. Agasitti fayyaa ta'a.